Gabaasni dhiyeenya kana koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa baaseen fulbaana tokko bara 2014 irraa haga onkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota al-idilee Amaaraan lammiilee nagaa irratti raawwatame jedhame kan hammatedha. Sarbamiinsi mirgoota namoomaa naannichatti godinaalee 9 jechuunis godina Wallagga Bahaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa akkasumas Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Gujii Lixaa fi godina Arsii keessatti raawwatamuu eeree jira. Koomishiniin kun gabaasni kun gochaalee waggoottan lamaan darbee keessatti raawwataman kan hammate yoo ta'u lammiileen nagaa 98 mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota al-idilee Amaaraatiin ajjeefamaniiru jedha. Namoonni nagaan 41 ta'an ammoo madaa'aniiru. 64 achi buuteen isaanii dhabamuu fi namoonni 919 qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu koomishiniin kun gabaasa baase keessatti beeksisee jira. Waldhabdee kana keessatti silaa akka seera idila addunyaatti kan eegumsi godhamuu fi qabu lammiilee nagaan ajjeefamaniiru, qaamaa hir'ataniiru, saamamaniiru akkasumas ukkaamfamaniiru, qeef qabeenya isaanii irraas buqqifamaniiru jechuun gabaasicha keessatti ibsee jira. Gabaasni kun erga baheen boodas haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufee jira jechuun koomishinichatti itti gaafatamaan damee Jimmaa obbo Lammeessaa Badhaasaa sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Egaa akkuma riippoortii keenya keessatti caqasuuf yaallatti karaan furmaata ta'uu danda'u karaa ittiin lolli gama adda addaan gaggeeffamaa jiru kun nageenya furmaata argatu irratti hojjetame malee haala amma jiru kanaan sarbiinsi mirgoota namoomaa inni olaanaan itti fufa waan jedhudha kan riippoortiin keenya agarsiisu. Kanaaf ammas taateewwan ta'aa jiran kana biyyattii naannoo keenya keessatti ta'aa adeemaa jira. Isa kana erguma riippoortiin kun bahee dhimmoota nuti nu qaqqabee sakatta'aa jirrutu jira. Isaaniinis akkuma sakattaanee qulqulleessineen ifa kan goonu ta'a. Ammaaf garuu inni guddaan karaa walitti bu'insaan furmaanni dhufu hin jiru waan ta'eef qaamoleen walitti bu'insa kana keessatti hirmaannaa qaban hundi isaanii karaa dhimmi kun furmaatatti argatu irratti nageenyaan haa ta'uu qabu waan jedhudha kan nuti keenyu. Keessattuu mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qaba waan jedhudha kan nuti rikoomandii goonu jechuudha. Akka koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa jedhetti karaa qaamolee nageenyaa mootummaa gareewwan hidhattootaatiif deeggarsa laattu odeeffannoo fi loojistikii kennituuf miseensota garee sanaati. Daa'imman keessanis garee kana keessatti miseensa sababa jedhuun namoota nagaa irratti ajjeechaa, saamicha, ukkaamsaa, dararamaa fi akka isaan qeesaan irraa buqqifaman ta'eeraa jechuun ibsee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis mootummaadhaaf odeeffannoo kennitu miseensi maatii keessanii humna tika mootummaa keessatti tajaajilaa jira yookaan ammoo nu waliin hin loltanii nu deeggartan jechuudhaan tarkaanfii adda addaa ukkaamsuu, ajjeesuu, maallaqa gaafachuu fi haleellaa garaagaraa raawwataniiru jechuun gabaasicha keessatti ibsameera. Hidhattoonni al-idilee Amaaraas naannoo Oromiyaa keessatti sababa bal'ifannaa lafaa fi lafti kun nuuf malaa jechuun naannoo Oromiyaa keessatti hawaasa naannoo daangaarra jiran keessumaayyuu jumlaadhaan isin miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota nagaa ajjeesuu, buqqisuu, saamuu fi hiraarsuun haleellaa adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti keessumaayyuu bakkeewwan daangaa naannolee lamaanii naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irratti raawwataniiru jechuun koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasaa kana keessatti ifoomsee jira. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa sababa waldhabdee kanaan miidhaa fi sarbamiinsa mirgoota namummaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru dhaabuudhaaf mootummaanis ta'e gareen hidhattootaa karaa nagaadhaan marii nagaan akka waldhabdee isaanii furan hubachiisee jira. Gabaasa koomishinii kanaa keessatti kan maqaan isaanii eerame raayyaan ittisa biyyaa, waraanni bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni Amaaraa al-idileen kanaan dura himannaa wal fakkaataa irratti dhiyaachaa ture haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.